maaliif immoo gamanumaan immoo tuyyuu dhimma namaa tokko keessa namoonni tokko harka naqatanii waa'ee dhimma namaatiin fakkeessatanii namaaf nama addaanfoo namaaf nama gargar baasuu warra barbaadan hedduu jira. Asirratti ebalulleen jedhu ammaaf abbaan of beeka dhimma namaatiin daldalu. Barbaadde roozaa fuutee barbaadde jinnii fuutee wanti na galchuu yoo barbaadde. Isheen gilchi akka ati balbaloo itti aan dhuguu isin jedha akka tanaaf dubbattullee waan beekuuf mistira ati na biraa qabdu wanta ani hin beekne hin jiru waan ta'eef mistira kanaa oliituyyuu baasee gama nageessuu hin danda'a. Jireenya kan kee diiguu hin barbaadu. Kallattii sanii yoo naddeemte ofumaa doongortee jireenya kan kee qilee natta malee umana narraan fiddoo ishee. Uummata akkasiinillee hin daldalu. Yaa si fooyyessee si gorsee nama tokko gorsitee hin dadhabdan dhiifta. Ambaasaadar akkuma isin baqaachuu akka fagoo hin deemne asumatti akkanarraa dhaabachuu barbaadan. Dhaabachuu didee taanaan jechuun waan godhuun itti agarsiisa. Maaliif gochaan itti agarsiisa rakkoon qabu. Nama itti himanii yoo itti himne dammoo gochumaan itti agarsiisu qaba. Silaa waan kana keessa seeniin jedheenii na didee itti himee. Kanaaf yoo dhaabateen dhaabataa yookaan immoo jireenya isaan balleessa rabbi. Maaliif nama barra ana jechuun baqaachuun maal yaadaniiti isaan? Roza moraalii si kenni konfidensi kan keetiif akkana jechuu kan keetiif hamilee guddaa si kenni laayifii guddaa si kenni ima dandeettaa fi adiroosii jecha amma jette kan hundee ima dandeettaa ima gootaa simarraa fuutii hin balleessitaa jireenya biyya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota abbaa daraartuu martileessanuu akkam nagaa jirtanii jireenyi badhaadhaa fayyaan keessa maal fakkaata isiniin jecha baga jiraattan isiniin jechuu barbaada. Ayyee kabajamtoota fi daawwattoota keenya wanti qabadhee dhufe wantuma tibba kana ajandaa miidiyaa irra deemaa jiru kana yeroo tokko immoo nama gaarii ta'aalle jettee gara araaraatti nama fiduu yoo barbaaddullee namni tokko gara negatiivii gara poozitiiviitti illee si fudhata beekta. Dhimmi amma isin jechuu barbaade dhimma osheetii fi bunii roozaa kana irratti viidiyoo kaleessa kan rooza irra dalagee gadhiise achumarra ejjatee osheen illee roozaa illee viidiyoo isii gadhiifte keessatti waan tokko argee xiqqoo wanta na ajaa'ibe tokkotu jira. Inni sunillee maali yoo naan jettani namaaf waan gaarii yaaduun tibba kana keessa yeroo kana keessa hin barbaachisa. Bultiin nama kanaa hin diigamini waan nama kanaa hin diigamin jedhee an jireenya namaa keessanii waan isaa oshee fooyyessuuf yoo deemutti immoo osheellee viidiyoo inni amma kaleessa gadhiise irratti argee waa hubadhetu jira. Mucaan kun akkamitti akka inni fudhatullee ani naaf hin galle. Maal jedhe viidiyoo isaa keessatti yoo viidiyoo ishee kaleessa galaaltan ta'e waan nama ajaa'ibeen dhiifne wayitu jira beektani. Dhugaa rabbii dubbachuu fi waan biraatiif illee miti mucayyoon tun amma oshee fi buniin dabadde guyyaa shan geettee nulli hin dawwaltu jedhee maatiin akkana chaacha'ee matarra na koruuf. Namni tokko anillee gahee wanta achi keessaa qabu hin jiru. Wal jaalatanii walitti fuudhanii isallee cinaa tokkoon amanaa isinillee amanaa waadaa nuu seeni bunii sirratti illee nu haaseenu jettee akkasitti gaafsa waan ta'eef dhimma kana keessa kibbitee kana seensise malee seenullee hin barbaadu dhugaa rabbii dubbachuuf akka inni yaadu seetti illee yaadu. Jarana nama waan gaarii yaadu zamana kana yookiin yeroo kana keessa waan hin fayyadne na fakkaata. Ani immoo amma waan tana ajaa'iba obboleettii bunii deengadda dhageettanii taa'ichaa kan hin argitee waa hundaa maatiin silkii buniin silkii nurraa kaasaa hin jirtu bakka kana jirti isiin beennu guyyaa shanii yookiin nurraa hin kaafne yookiin immoo osheen dawalee fi mucayyoon buniin na biraa deemte afaan keessa hollollee na biraa deemte yookiin warra dawalee isin bira jirti jedhee maan gaafanne balleessaa ofii dhiisee namoonni waan kiyyaan daldalattanii maa jedha.
laala namni kun sammuu isa inni itti yaadu laalame mucattiin biraa baddee biraan jirtu adaamaa gaafa galu mucayyoon mana isaa qullufatte karaa buniin biraa deemte ammallee dhiisee maal jedha na tacha'u yookiin immoo na biraa tacha'u namoonni waan kiyyaan daldaltan jedha daldalaa miti kun obboleessa kiyya soddaa ofitti illee nu aarsin si jaalannan oshee karaa badatti na fudhate obboleessa kiyya si jaaladha akka nama tokkotti si jaaladha karaa badatti nu fudhate si olii galle olii galle tokko xoosaa kan keetu anarra gaara balleessaa hojjetetu narra gahaa jira si galaame oshee ka dubbatuuf siifi yoo na dhageetti dhagaye nama itti himan malee itti hidhan jedhan gamana oduu kan kee gamana maali waadii kiyyaan daldaltan gaheetu kana sin dhaga'oni waan barbaadde dubbadhoti ankaraa na fakkaatee waan sirrii ta'e si waan amansiisee akka buniifate walitti deebitaniif mucayyoo tanaallee wallolaa jira malee dhimma kan kee keessa wanti na galchu tokko illee hin jiru namni dhimma kan keetiin daldalaa jiru tokko illee hin jiru kan akkasi beeke maal jettee waa akkana hojjettaati ani immoo dhiifama naa godha buni illee dhiifama naa godhi silkii anarraa illee kaasaa eega hin jirre silkii anarra buni atillee silkii anarraa eega kaasaa hin jirre warra keetiin dawwalii fi awwaan biraa lamuullee waan akkana hin horaabu dhiifama naa godhaasin hin horaabu warra keetiin wadda waliitiin ambootaa akkanaa jira nama ambaa wanti dhiphitanii cannaxxaniif tokko illee hin jiru nama ambaatirraa goraa ambootaa kana boota akkana jira yeroodhaaf deeme yookiin jedhi nama nurraa amansiisa wanta immoo ana dhufanii ati maalii keessa jirtaa gaafsan maalii keessa jirtaa namni hundi matarra na horuuf tokko illee hin jiru ana dhimma kanaan lamuu warra buniis ta'e dhimma ishee dhiisa natti akkan dhufu guutumaan guututti kanuma jechuu barbaada mee waa wayii viidiyoo kaleessa osheen gadhiise irratti waa wayii mee olumaan daawwannee itti deebinaa isin jechuu barbaada. Ofirra naman jaalatan. Ofirra naman jaalatan isin jiru kana isinii gala. Kanaafi baay'ee matakka mootu isa ammas na dabbaraa ture. Ofirra naman jaalatanii san jechuun mootuyyuu nama beekaaf ni gala yaada. Maaliif immoo gamanumaan mootuyyuu dhimma namaa tokko keessa namoonni tokko harka naqatanii waa'ee dhimma namaatiin fakkeessatanii namaaf nama addaanfoo namaaf nama gargar baasu warri barbaadan hedduu jira. Asirratti ebalulleen jedhu ammaaf abbaan of beeka dhimma namaatiin daldalu akka polotikaa warra Itoophiyaa tokko jechuudha. Kan waa'ee polotikaa beeku qajeelan polotikaa sanuu irraa beekee dubbata kan beekne tokko akkuma warra polotikaa beeku gabaabanu tokko hin jiru. Dhimma namaa irratti dhufanii namoonni tokko warra akkas ta'anis gamanumaan immoo of beektan jedhee yaada. Isaan keessaa har'aaf maqaa isin hin dhahu. Wanti maqaa akka nan dho'isu na godhe illee yaa waan biraati miti. Haaluma namoota wanniiti. Takka waan immoo akka namoonni namatti dhufanii yoo itti dhaqanii xiqqoo irratti dhufata. Wanni maqaa namaa illee akkam sila maqaa yoo isinii dhahaa warroota akkasii saniin taman tokko isinii dhaqqasa garuu hin barbaanne har'a. Abbaan ofaa beeku jedheetti. Abbaan immoo of beeka jedhee yaada. Of beeka jedhee yaada. Yoo of beekuu baate immoo tuukaa fuula duratti immoo kan walitti gad baanu ta'a. Asirratti immoo waan lamaan keessa ani namas tuquun barbaadu namnis akkana tuquun barbaadu namnis maqaa kiyya akka daldalan hin barbaadu ani meeshaa miti shaqaxaa miti kana waan ta'eef kabajamtootaaf daawwattoonni kiyya kan YouTube irraa badillee Ayyee kabajamtoota viidiyoon kam amma daawwattanii ilaaltanii xumurtan kana jecha isaa kana keessatti mee maal hubattanii isinillee koomentii irratti illee yaadanii barreessa. Ambasseen naa bada ambasseen immoo bultii isaa diiguuf yookiin immoo jireenya isaa keessatti diraamaa hojjetaa jira yookiin immoo ittiin daldalaa jira warri maal taatan amma akka inni jedhu kana mee isinillee madaala. Anatu karaa sirrii jedhamu osoo karaa sirrii yoo dhimma mucayyoo jaalatu naamine roozaan tuqinii jechuu barbaadde nutti. Wanti kana lammuu keessa nagalchuu
waadaa namuun galaa keessa jirraa waadaa kan kebeenne waaduma san maaliif xiqqoo namni illee nu tacha warri illee maaliif akkas nuun jedha jechaaf waan kana keessa galee malee hoshee ammallee taanaan wanta dhimma kan keessa lamuu seenuuf tokko illee hin jiru walii galla kanarratti walii gallaa dhimma kana wanti lamuu na dubbachiisu tokko illee hin jiru ati akka badatti na fudhatu uummata akka rakkoo hin jiru barbaadde roozaa fuutee barbaadde jinnii fuutee wanti na galchuu jiru kana ammoo mistirri ati qabdu atakana addu miti mistir ati qabdu mistir ati haasaa turte yookaan kana bichaa miti yoommoo kanarra dimbarii tartee ambassee yookiin immoo keessatti armutu qaarta ambassee nama kana jechuu barbaadde immoo mistir kan kee mulu akkana ol fuudhee addaa baalaa libattiin jedhaan isheen gilchii akka ati balbaloo itti aan dhuguu isin jedha akka tanaaf dubbattullee waan beekuuf mistir ati na biraa qabdu wanta an beenne hin jiru waan ta'eef misira kana oliituyyuu baasee gamana geessuu danda'a jireenya kan kee diiguun barbaadu kallattii sanii yoo naddeemte ofumaa dogongortee jireenya kan kee qilleenatta malee umana narraan fiddoo ishee uummata akkasiinillee daldaluu yaa si fooyyessee si gorsee nama tokko gorsitee hin dadhabdan dhiifta karoosaallee dhiis roozaa waa isin jettu waliin dhageeffannee haa dhufnu meeshiillee waanuma ajaa'ibaa dubbata namni tibba kanaa kun beektani mee roozaallee waa isin jettu tokko laallee adeemnu akkasii jechuudha maaliif warroonni raasamaa dhufanii akkanatti maal jedhanii wannoota hin taane jechuun oduu hin taane aqabaxxaran jechuudha isaan wanna hojiin dabarsine hin beekani gaafa duraa waadaa naaseen isii fuudhan anillee eshi jedhani waa hunda amanee biyya arabaa saniyyoo jechuudha mallaqni ambar ani yoo sobdeettan arrisiitii hunda qaba jechuun risiitii ittiin ergee sagalee isaa wanni inni haasaa ture hunda jechuudha garuu immoo anasii har'a galee jennaan na waakkati maaliif sababni isaa sababa jaartii qabaa maalii qabaa ansan immoo abadan inuma hin dhageenyeef maaliif namni hancufu tu jedhee tufee lafaa arrabuu hin danda'u waan ta'eef maaliif barbaachise maa bakka jechuun wanta dhugaa jirtu irra dhaabbatee natti himu maa birrii kiyya isii ajirtu sanaa waratuudhaaf ifida bakka ammallee jechuun isiillee fida dammoo dhugaan tun akkanatti illee hin dhaabattu hin dhiisuullee ammoo maaliif bakka inni jirutti wallaahi maaliif qilee keessa hin jiraatin akkas jechuudha maaliif oshee waan godhu nan agarsiisa ammas illee immoo akkuma san jechuun bakka dhimma walirraa hin qabne waan ta'eef maal narraa godhama ambassee isaallee waan akkanatti fufata jechuudha maaliif inni dhiira jedhee dubartiidha wanni inni na yaadee bakka jechuun inni yaadee hin beeku hin dhiisu isaallee immoo yoo seera narraa dhaabate narraa dhaabatu deebii immoo wanni anaa fi oshee jidduu isa galchuu jiru maaliif gara osheetiin nama na dhufullee hin barbaadu kanaaf ambaseedin akkuma isin bakka jechuun akka fagoo hin deemne asumatti akka narraa dhaabatu barbaada dhaabachuu didee taanaan jechuun waan godhuun ittan agarsiisa maaliif gochaan itti agarsiisa rakkoon qabu nama itti himanii yoo itti himne dammoo gochumaan itti agarsiisu qaba silaa waan kana keessa seeniin jedheeni na didee itti hime kanaaf yoo dhaabateen dhaabata yookaan immoo jireenya isaan balleessa rabbi maaliif nama barra anallee ana jechuun bakka jechuun maal yaadaniiti isaan ay roza moraalii si kenni konfidensi kan keetiif akkana jechuu kan keetiif hamilee guddaa si kenni laayikii guddaa si kenni ima dandeettaaf yaadi rozi jecha amma jette kanni hundee ima dandeettaa ima gootaa simarraa fuutii hin balleessitaa jireenya kee dhuguma si fakkaataa sobdi kun moo eebduu keessa rafteetiniin waan akkanaa godhetti ay keessa tardee ani ambasseen jireenya isaa balleessuu danda'a ambassee jireenya isaa balleessitee dandeettaa dhuguma rabbi ati akimii akkasiin qabdaa rooza jireenya ambassee ittiin balleessituun qabdaa maali waan nan dandeenye maa faachaltan jedhan faachalina maali namu barandaa wannoo yiiturra buluu namu lafaa kaaftee yookiin qilee kaa'uu dandeettuu isi fakkaadhe rooziyyee mataan kun si hojjatu rooza ebada rooza jala muree shararee kasi himu oshee heerumte jinni heerumte suyillee dhimma keeti qilee seen yoo barbaadde qilee leeba qoshaashaa asii fi yoo namni yoo gorsa dhageenye maaltu maan narraa goota maan na fiddaallee ana waa takka natti sisa bal'aa narraa kaasuu hin dandeettu rooza jireenya isaa balleessaa kana godhe
Faachaltee ka viidiyoo irra ol baate maan na gootaan waan hin dandeenye maa haasofte awwaan badaa wanti siin jedhe jira mucaa kanarraa gorii siin jedhe malee jireenya isaa balleessaa gorii waa gorii haa goru waa'ee dhimma kiyya kana amma booda waa'ee dhimma kiyya fuutee kaastee jecha akkana naan jettuuf tokko illee hin jiru sin dhaga'u achuma deemii Rooziyyaa ilaalaati achuma deemii ishee bira dhaqiitiin akkana absaraarra sodaachisiisa malee ammas akkana godhaa jireenya isaa balleessa keetti godhi hi'an abjuu riba keessaa si fakkaatuu danda'a malee ana waan akkana godhuu hin dandeettu angilsuma jarrareesii kanaafi Rooziyyeetii yaati anarraa akkana gadi bu'i malee anarraa akkana ol kortee fitti jedhi waan si fayyadne hojjete malkii qabda bareedina qabdaaf akka obbolummaatis si gorsee gorsa kiyya fudhattu taanaan karaa nagaa deemtaa jechuudha. Kanaaf ati faachaluu kan kee gabaabsi jinni ta'e namatti heerumte dhimma kan kellee nagalchuun jiru amma booda waan kiyya immoo ammas akkana godhaa waan kana irra raawwadhattee hafuura takka waa'ee kiyyaa miidiyaa irra baaftee akka hin dubbanne. Siifosheellee haasaa takka si waliin qabu dhimma keessan jidduu wanti nagalchu tokko illee hin jiru isin kabajamtootaa fi daawwattoonni kiyya dhiifama naa godha. Anan mallee taanaan jireenya isaanii keessa wanti nagalchu hin jiru. Osheen 10 fuudhee 2 fuudhee buna irratti roozaa fuudhee wanti ana nagalchu tokko illee hin jiru. Sii gadda. Sii gadda. Ayyaa isin kanaafuu kabajamtootaaf daawwattoonni kenna. Jecha amma jedhe kana haasaa amma haasa'e kana keessatti jecha badaa waan safuu yoo dubbadhe dhiifama naa godhaa isin jechuu barbaada. Asumarraa kan hafeen immoo yuutuubii abbaa daraartuu kana sabiskiraayib laayik sheer gochuudhaan maatii akka nuuf taatan isiniin jedha. Gamanumaan immoo galatooma. Yeroo fi naaraa yoo san garuu ani geessa mala kiyya keessatti yaadota jara kanneeniitu na aarse. Kanaaf isin immoo na uffalchaa dhiifama isiniin jechuu barbaada. Turtii gaarii isiniin jechuu barbaada.